Barri kun bara eebbaa, bara jaalalaa, bara araaraa, bara nagaa, bara ulfinaaf Waaqayyoon galateeffachuuf, Waaqayyoon sodaachuuf, Waaqayyoon jaallachuu kan Oromoo caalaa jaallatu sodaatu hin jiru. Ni gorduubatti akkuma sanatti kaa'u isa gorduubatti bobeessuu qabsiisee ilmaan dhiiraa wajjin qabatanii ba'u. Yeroo mana keessatti qabsiisan sana Waaqayyoon galateeffataniiti. Laatti naanna'anii erga horii eebbisanii booda amma jira iddoon masqallitti gubamu akka baay'ina maatii naannoo sanaatti. Baay'ees ta'uu danda'u, muraasas ta'uu danda'u, olloonni naannoo immoo itti qabsiisu. Yeroo abidda qabsiisan, guca qabsiisan sanaan naanna'anii qabsiisaa sirban sana hin sirbuu harkaa wal qixxeessanii baala sanatti dachaasanii daaraa ho'aa sana immoo itti deebisu. Somaa guyyaa narraa, guyyaa araaraa, guyyaa jaalalaa, guyyaa eebbaa, guyyaa gammachuu, guyyaa milkaa'inaa. Waliifi waliin marmaari, falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari, falmii saba kee baraari. Barri kun bara eebbaa, bara jaalalaa, bara araaraa, bara nagaa, bara ulfinaaf, dinagdeenis tokkummaanis sabni keenya sabni Oromoo wal jaallachuuf, wal kabajuuf, walii galuuf, wal hubachuun, waliin jiraachuuf, waliif jiraachuun isaaf ta'u. Dhalooti keenya haa eebbifamu. Dhalooti kaleessas ture irraas jira boris hin jiraata. Eebbifamaa masqalli, masqala jaalalaa, masqala nagaa, masqala ulfinaaf, masqala eebbaa, masqala gaariif gaarummaa Waaqayyoof ta'u. Waaqayyo jaalala. Oromoon garuu amantii mataa isaatii qaba. Waaqayyoon galateeffachuuf, Waaqayyoon sodaachuuf, Waaqayyoon jaallachuu kan Oromoo caalaa jaallatu sodaatu hin jiru. Maaliif yoo jettee Oromoon ganama ka'ee harka isaa yeroo dhiqatu harka koo dhiqadhee harka keetti hafee Waaqayyoo jedha. Ganama yeroo ka'u akkas jedha. Galgalas yeroo galuu, yeroo socho'us, yeroo taa'us, yeroo ka'us utuu Waaqayyoon hin galateeffatin guddummaa Waaqayyoo afaanii baasees keessa isaattis utuu hin dubbatin hin socho'u. Waaqayyoon beeka Oromoon. Waaqayyoof hin sagadaa, Waaqayyoon hin galateeffata. Jiraachuun Waaqayyoo maal akka ta'e beeka Waaqayyoon. Kanaaf ganama yeroo ka'e harka isaa dhiqatu harka koo dhiqee harka keetti hafee Waaqayyoo jedha. Masqalli Oromoon kan isaa qaba. Amantiin waan fideef hin qabu. Amantiin kan biraa, aadaa waan kan biraadha. Oromoon uumama isaatii qabee masqala mataa isaatii qaba. Masqalli inni har'a damaramee akka aadaa Oromootti har'a damaraadha. Galgala irraa hin damaru, ganama borii immoo gucatu ibsamee ibsama. Har'a yeroo hin jedhu damaraan jira. Damaraan lama. Tokko bakka inni qaqqajeelaa, laaftoo qaqqajeelaa afuris muruun hin danda'ama. Lama masqalaaf damaraa qopheessuun hin danda'amu. Gara harka bitaa balbalarra yeroo dhaabanii laaftoon tokkoof bakka inni tokko yookiis laaftoon lamaaf bakka inni lama gara harka mirgaa balbala gubbaa lama immoo walitti dabalamee harka mirgaarras arfan isaatti walitti qabamee balbala dura asii ol manatti hirkifama. Balbala lamaan gidduu isaatiin balbala seenu. Jirmama laaftoo kana fakkaatuu fi bakka inni isas ta'e mukkeen kan biraa immoo guguddaa yookiis furdaa isaa qirixanii gorduubatti akkuma sanatti kaa'u. Isa gorduubatti bobeessuu, isa alaa immoo akkuma sanatti kaa'u. Kun egaa yeroo ta'u qophiin jira, aannan jira, farsoo adiin, farsoo gurraachi jira, isa buquriinis jira. Isa kana damaraa mana keessaa sanarratti hin facaasu. Isa alaa irrattis akkasuma hin facaasu. Gubaniif makanii garaagaraa irratti hin facaa'a. Isaan booda damaraan hin damarama. Yeroo damaraan damaramu sana haatis, abbaanis, ijoolleen
maatiin mana sanaaf ollaan wal faana hojjetu, wal faana damaraaf dhiyaatu. Isaan booda galgala akka kanatti gorduuba inni jirmee qirixamee muka gogaan irra naqamee abiddi qabsiifamee boba'ee yeroo jedhu erga kana raawwatanii booda maatiin ollaa mana damaraan kun itti darbame akka hangafaa qoxisuutti damaraa sanarratti irbaati jira. Irbaata jechuun hongochiitu qophaa'a tolfama akka aadaa Oromootti. Hongochii maatii sana ga'u lamas ta'uu danda'a, isaa olis ta'uu danda'a, akka baay'ina isaaniitti tokkos ta'uu danda'a. Kana booda hancooteen qophaa'eera, itittuun qophaa'eera, dhadhaan qophaa'eera, waan nyaataniif wanti dhugan hundumtuu qophaa'eera. Kana booda erga damaraan damarame inni gorduubatti qophaa'e sun yeroo boba'u ibsi abidda sanaa guutummaa mana kana keessaan ibsu. Yeroo sana maatiin dacha'ee eebbisanii abbaa warraa inni eebbisaa, waaqayyoon hin galateeffata, maatiin nyaachuuf dhuguu jalqaba. Kanaan mana keessatti yeroo damaraa sanaa dargaggoonni sirbaa, ijoolleen durbaas weelluu isaanii hin weeddisuu akka kanatti jalqabamanni galgalaa. Ganama immoo yeroo lafti bari'u barii lafaa ka'anii guci jira. Guci akka baay'ina maatiitti qophaa'a. Gurguddoonnis, dargaggoonnis, ijoolleen durbaas, harmooliinis guca mataa isaanii qabatanii ba'u. Si'a jalqabaa abbaa manaa tokkis abbaa warraatu guca qabsiisee ilmaan dhiiraa wajjin qabatanii ba'u. Yeroo mana keessatti qabsiisan sana waaqayyoon galateeffataniiti. Guca sanaan boroo mana keessaa balbala manaa itti bu'anii darbu. Isaan duuba manatti marsanii waaqayyoon galateeffataa. Guca sanaan boroos balbalas tuqaa gara dallaa saawwaa deemu. Gara dallaa saawwaa yeroo dhaqanii weeddisaa masqalaan faarfataa deemu. Dhaqanii balbala karra saawwaa sanatti itti naanna'anii waaqayyoon galateeffatanii balbala kellaamaan balbala karraa sanaa bitaa isaas mirga isaas lafa isaas tuqanii dallaatti naanna'u. Dallaatti naanna'anii erga horii eebbisanii booda amma jira iddoon masqalli itti gubamu akka baay'ina maatii naannoo sanaatti. Baay'ees ta'uu danda'u, muraasas ta'uu danda'u, lafti jira, lafti kanaaf qophaa'ee jiru. Yookaan lafa walqixxee, lafa ol ka'aarra yookaan lafa dachaa mukeetiin gurguddaan naanna'anii marsanittis hin danda'ama. Dachaa isaatti sirbaa hangafniif qotisuun akka walitti aananitti naanna'anii guci qophaa'eera. Iddoon sun kan qophaa'e mukti gogaan jira. Muka gogaa hin dhaabu, muka heennaa fa'aa, sokorruu fa'aa, muka kan biraa gurguddaa asitti dabalanii asii ol dhaabanii muka jiidhaan gidduu dhaabateera. Isatti hirkisanii gararraasaa qunceedhaan walitti hidhu. Isaan booda si'a tokkichi hangafni abbaan manaa yeroo isaan qabsiisan olloonni naannoo immoo itti qabsiisu. Yeroo abidda qabsiisan guca qabsiisan sanaan naanna'anii qabsiisaa sirban sana hin sirbuu. Erga sirbanii taphatanii booda harmooliin immoo waan nyaatan, waan dhugan, waan manatti qophaa'e amma tokko iddoo sana fidu, iddoo gucee itti qabsiifamee sirbaa jiran sana. Isaan booda hin nyaatu, hin dhugu. Isaan booda immoo daaraan erga bu'ee booda daaraa sana siifachaadhanii jira. Maxinoon caariggiin qophaa'ee kan dhufu manatti qophaa'ee dhufaa. Daaraa sana haadhanii baala warqee yookiin baala muuziitiin diriirsanii achirra haphisanii achirratti hin naqu. Erga isa qixeessanii booda harkaa wal qixxeessanii baala sanatti dachaasanii daaraa ho'aa sana immoo itti deebisu. Amma inni qophaa'utti egaa boqqolloo asheetiin inni nyaataa, wanti inni nyaanne hin jiru. Isaan booda erga inni bishaatee hancooteen inni nyaataa, itittuun inni nyaataa, nyaataaf kan qophaa'e hundumtuu inni nyaataa, achitti nyaataa dhugaa sirbaa oolanii isa sila qophaa'e maxinoo sana immoo daaraa irraa kaasanii haxaa'anii caccabsanii maatii achi jiru sana akka waliin ga'utti hin qopheessu. Isaan booda sirbanii amma sa'a 4-5tti ijoolleen durbaa qeerroowwan sirbaan ililleetiin wal ga'anii sirbu. Kana booda amma warri gurguddaan manatti galu isaanis nyaati manatti qophaa'ee dabaree
har'a ganama kan addanaa nyaatu guyyaa immoo ollaa biraatii nyaatu akka kanatti nyaataa oolanii nyaataa bulu. Masqalli egaa kana fakkaata malee masqalli Oromoo of danda'aatiin qaba. Amantii waan dhufe miti. Amantii irraas hin dhufu. Aadaa keenya. Kanaaf masqalli gaarii ta'uusaa, masqalli ifa ta'uusaa, masqalli birraa nagaa, araara, jaalala, nagaa qilleensaafis lafaafis waaqaafis akka gaarii ta'e akka ifa ta'etti birraa sana faarsa namni keenya. Kana aadaan Oromoo amma naa galetti. Walii fi walii marmaari falmii biyya kee baraari walii fi waloo marmaari falmii saba kee baraari.